Entertainment YouTube nageenyi keenya badhaadha jirtu waan nagaa guutii galata rabbi hedduu walirraa bannee jirra yeroo darbe isiniif waadaa isinii ture torban keessaa allama qophii addaa qophii garaagaraa qophii bashannanaa akkasumas waasirra waa barattan qabadhee isiniif dhiyaadha jedhee isiniif waadaa isinii ture garuu waadaa keenya xiqqoosee haala garaagaraatiin hojiinis wal qabatee torban darbes sooshaal miidiyaa irratti wanta garaagaraa deemaa ture sanumaa wal qabatee xiqqoo qophiin keenya adda citee ture har'aan tan immoo aan Hawwii Sanyii Jawaar Mohammad qophii addaa qopheessii qabadhee isinii dhiyaadhee jira na hordofaa na faana ta'an affeerraa kooti gara qophii kee akkasumas darbiin dura hawaasni hubachiisa warreen Zara Entertainment-dhaaf haarawaa taatan maatii keenya ta'a seenaa subscribe share like gochuudhaan nu jajjabeessaa nu faana ta'a akkasumas immoo oduu haaraa tokko isinii qaba oduu haaraa sun maali yoo jettanii Zara Sanyii Oromoo yookiin Zara Entertainment xiqqoosee yeroo tawassanii fi online irra hin jirtu hojii wal qabatee wanta akkasiitii fi naannii deebitii toora irratti ammasitti garuu kasi bashannansiisuu kan sin faana jiru ana jechuudha. Zara Entertainment page Facebook istaanaan YouTube istaanaan kan sin faana jiru ana jechuudha. Zara wantoota garaagaraatiin wal qabatee inni ufti ammasitti garuu kan sin faana jiru ana Hawwiidha jechuudha. Na faana ta'an hordofaa ana beektu ana YouTube hin qabu kan Zaraatiin isii wajjin hojjedha jechuudha. Ani Facebook yookiin immoo Facebook hin qabu page hin qaba page kiyya immoo Hawwii Entertainment page baay'een keessan na beektu. Okay amma gara gaaffii deebiitti haada baru gara gaaffii deebii osoo hin taane ijoolleen gaaffii isin gaafattanii karaa page na barreessitanii ijoolleen illee qajeeltaa dawwaltee na gaafattanii wanta garaagaraa jijjiira ijoolleen komantiitti illee na xaaftanii laayizooyi gaaffii tamasaasaa ta'e gaaffii wal fakkaataa jechuun nama yeroo hunda gaaffii tokko irra deebiin gaafate nama hedduu jira isoo isa jaran zarreen sanaaf gaaffii kana irra deebisu barbaadee jira walitti qabee jechuudha nama hedduu na gaafate gaaffii keessa wal duraa duubaaf isiniif hin deebisa jechuudha asumarraa waa jechuun YouTube qabatee taawwanna ta'eedhaaf yeroo feetan seentanii dhageeffachuu dandeessu jechuudha so ijoollee hedduun ijoollee Oromoo jechuudha wal jajjabeessaa namatu wal jajjabeessu namatu wal dhaaba jechuudha yoo agartan ijoollee naaf xanyootaa yookiin ijoollee warree Amaaraa kan walii seenanii subscribe godhanii wal jabeessu follow yookiin karaa Facebook yookiin karaa page karaa garaagaraa yoo deemtan namni kuma dhibba gadi hin jiru kuma dhibbaa ol qabu nuti garuu ijoolleen Oromoo waliin jabeessinu Zara Entertainment yoo fudhatan kuma 20 ganaa garuu Zaraan sabboontuu nama sabaaf hojjetu nama uummata Oromootiif quuqama qabudha nama uummata Oromoo wajjin dhaabbatee uummata Oromoo gargaarudha so kanaaf iyyuu ijoolleen Oromoo kaffaltii isin barbaachisu wanta biraa isin gaafatu waa isin ganaa itti barreessitanii miti seentanii diimaa sana subscribe gootanii share like gochuu jira waa biraa miti so nu jajjabeessaa nu faana ta'an affeerraa keenyadha maaliif nutis uummata Oromootiif wanta nama yookiin nama rakkatis jiraannan wanta garaagaraa wanta barbaachisu isin faana jirra so nu hordofaa nu faana ta'an immoo affeerraa keenyadha nu gargaaraa isiniin jenna amma gaaffii isin gaafattan isiniif deebisa jechuudha. Ijoollee baay'een keessan yaa'uma akka waamuu hin danda'u maaliif gaaffii kun gaaffii yeroo hunda na gaafatamu waan ta'eedhaaf har'a garuu gaaffii kana deebisuudhaaf dhufee jira. Asirraa dhaggeeffatu baay'een keessan illee page irratti share niin godha. Dhaggeeffatu jechuudha ijoollee baay'een gaaffii na gaafatan jechuudha. Garuu gaaffii kana gaafattanii waammas illee gaaffii adda addaa yoo feetan asuma komantii YouTube Zara irratti kaa jechuudha. Achirraa barreeffadheefan isiniif deebisa jechuudha. Yeroo baay'ee ijoolleen karaa keessan dhaaftu page irraan ani page hin fayyadamu garuu darbee page ni ilaala gaafa ijoolleen itti deebisa jechuudha. Akkasumas immoo Zara Entertainment irratti immoo na xaaftu. Zara Entertainment na bira jira page insee ina argaan jira jechuudha walii galatti. Garuu gaaffii kana calalee isiniif qabadhee dhiyaadhee jira. Na hordofaa isinitti himaa jechuudha amma. Gaaffii 5 qabadhee jira. Yeroo itti aanutti immoo isiniif deebisa jechuudha. Gaaffii tokko faana akkas jedha. Hawwii ati yeroo hunda maaliif sheekota faarsitaa yookiin sheekota maaliif deeggartaa? Musliima ta'uu barbaaddaa? Musliima ta'uu waan feete nutti fakkaataa jedha. Gaaffii kana yeroo baay'ee irra eddate na gaafatanii jirtu. Ijoollee kiristaanaas ijoollee musliimaas ijoolleen Oromoo jechuudha. Ani gabaabsee waa isinitti hima. Ani sheekii yookiin sheekota musliimaa faarsuun koo yookiin namni maaliif tuqa jedhee maaliif arrabsamu jedhee irraa dubbachuun koo wanta sheekii jecha sheekii yookaan jecha garaagaraan poostii gochuun koo waa biraati miti yani wanta garaagaraatti yaadee miti garuu sabboonummaan sheekonni keessu sheekonni Oromoo sabboonummaan jira jechuudha hedduu nama gammachiisa
Ani sheekota Oromoo sabboonummaa isaanii keessatti gammachuu guddaatti dhaga'ama jechuudha. Baay'een gammada. Maaliif wanta ijoo wanta fakkeenyaaf amma ijoolleen tokko akkuma sheekii arrabsuutti fiiddu malee otoo dhugaa gatteessanii sabboonummaa keessaa warri hin beekne sheekii irraa bartu jechuudha. So kanaaf iyyuu ani wanti yeroo baay'ee sheekii faarsuu fi waa biraa osoo hin taane Oromummaa fi sabboonummaa isaanii jechuudha. Ani intala Oromooti. Oromummaa koratti immoo wanta garaagara qabadhee immoo osoo hin taane wanta sheekiin sun jedhullee anaaf naata jechuudha. Maaliif waa'ee Oromoo waan natiif na gammachiisa jechuudha. So kanaaf iyyuu wanta sheekii faarsuuf yeroo hunda wanta isaan dhugaa dubbataniif wanta isaan quuqama saba isaa qabaniif ani sheekii tadi maqaadhaa hin danda'u sheekii lama maqaa yoo Raayyaa Abbaa Macaa Nazir Hamza jarreen kan fakkeenyaaf amma sabboonummaan jaraa na gammachiisa jechuudha. So kanaaf iyyuu ani kanaaf sheekii faarsa yeroo hunda yoo millee tanaa ani sheekii faarsuus sheekii wanta sanaa san poosti gochuullee yoomiyyuu nisu jechuudha. Maaliif waan itti gammaduudhaaf jecha isaanii kan asirratti naa hubatu jechuudha. Sabboonummaa isaatiif akka ta'e kan yeroon sheekota faarsu. Gaaffii lammee itti yaada barru. Gaaffii lammee kuni haa ta'u gaaffiin kun deddeebii waan na gaafameef isinii hima jechuudha. Gaaffii lammaffaan hawwi durbummaa qabdaa jedha. Gaaffii kan ijoollee hedduun na gaafate karaa keessaatiin. Gaaffii irra deddeebii jechuudha. Ati ijoolleedha hawwi durbummaa qabdaa jedha. Durbummaa qabaachuu koo gaafa ni rume abbaa mana koo gaafattu jechuudha. Gaafa ni rume abbaa warra kiyya gaafattu jechuudha. Gaaffii sadaffaa hawwi ati Oromummaa kee irraa maal gammaddaa jedha. Oromummaa koo irraa wanti hin gammadu waa lama waa sadii maqaadhaa jechuun waa hedduun jiraachuu danda'a. Garuu gabaabsee wanti maqaadhaa uummata Oromoo yookiin Oromoo tokko wanti hin gammadu jechuudha. Uummanni Oromoo goota. Uummanni Oromoo goota yoon jedhe jechi itti na xinnaata jechuudha. Maaliif uummanni Oromoo jilbeenfatu maaliifillee kara fedhee aarsaa bireetti kaffallee wanta barbaadetti uummanni Oromoo eessaa amma eessaa deemee dhufee as ga'ee jira jechuudha. So asitti yoo waa'ee siyaasaa bal'inaan haasa'uu hin dandeenyerree ani Oromummaa koo yookiin Oromummaa koo irraa wanti hin gammadu inni guddaan uummanni Oromoo goota. Kan akkasitti na hubachuu qabu jechuudha. Gaaffii afuraffaa hawwi ati laayivii eegaluun kee dhiyeenyaa garuu ati akka nama keessa tureetti gadi fageenyaan dubbattaa. Gaaffii kunis yeroo hedduu ijoolleen karaa komantiitillee yeroo laayivii seenullee karaa keessaallee naasaftu jechuudha. Ani laayivii eegaluun koo sirriidha dhiyeenyaan jammare. Garuu dhiyee jammaruyyuu ani laayivii irra gadi ba'ee haasa'uu miti ani sabboonummaan Oromoo laayivii irra haasa'uu miti. Sooshaal miidiyaatti gabbaannee Oromummaa ofii haasa'uu yookiin achi asirraa iyyoo osoo hin taane maalummaa Oromummaa ofii beekuun iyyuu isa guddaadha jechuudha. So kanaaf iyyuu ani waa'ee qabsoo uummata Oromoo yookiin waa'ee sabboonummaa kooti yookiin waa'ee uummata Oromoo gadi fageenyaan kan hin beeku dur xinnummaa kooti jechuudha. Osoo biyya kana hin ga'e yeroon biyya jiru yeroon baradhu jechuudha. Malee arraa miti jechuudha. An garuu wanti gabbee dubbadheef gaafa waan uummata Oromoo natti dhaga'amuun dhiyeenya kana laayivii jammaree jira malee ani sooshaal miidiyaatti gabbee haasaa jedhu tokko yaadee hin beeku jechuudha. Maaliif waa'ee uummata Oromoo kana haasa'amu kan irraa dubbannu sooshaal miidiyaatti miti jechuudha. Namni anamma fakkeenyaaf wanti ganna baasee akka naasoo na godhee of mul'isu wanta garaagaraa osoo hin taane quuqamoo yookiin uummata Oromoo caaba isaatti na gubee. Maaliif amma duraan amma tokko maan jennu turre jijjiiramni jira. Bilisummaa yoo hin jirres jijjiiramni jira. Garuu amma immoo cabnee waan jiruudhaaf walitti dhagaamfi hin gabbee dubbadha malee ani sabboonummaa koo yookiin Oromummaa koo sooshaal miidiyaatti osoo hin taane gadi fageenyaan durummaan biyyatti waa'ee uummata Oromoo waa'ee saba kootii nan dubbadha nan beeka jechuudha. Kuni kana. Gaaffiidhuma hawwi jaalallee kee nu beeksisi sooshaal miidiyaa irratti jedha. Yeroo baay'ee na gaafattu. Hawwi jaalallee qabda jettanii na gaafattee turtan al tokko isinii himee ture. Amma moree deebiidhaan hawwi jaalallee kee baruu barbaannaa. Hawwi dutti himii eessaa waan akkasii na gaafattu. Ijoollee baay'een sooshaal miidiyaatti gadi baasi jaalallee kee nu beeksisi. Wanta garaagaraa jettu jechuudha. Jaalallee koo gadi baasee isin beeksisuudhaaf xiqqoosee ammaaf tariitii haalli itti keessa jirru yaa waa'ee uummata Oromootiin wal qabatee amma xiqqoosee jirami. Kanaafiyyuu ani jaalallee akka qabu itti mee ture al darba jechuudha. Amma immoo nu beeksisi baruu fi naannoo akka ta'e warra jettan hedduu keessa jirti jechuudha. Gaaffii kun gaaffii deddeebii waan natiif isinii himee jira. Garuu gaaffii kana amma xiqqoosee isinitti immoo yoo dhiises karaa fuulduraatti na hordofaa isiniin beeksisa. Ijoollee Oromoo isiniif qaaliidha. Inni kan biraa immoo waa isinitti himaa irra deddeebi'e. Ani yeroo hundumaa yeroo waa'ee uummata Oromoo dubbadhu ofitti amanamummaa kooti waan hin beeku. Uummata Oromoo maal akka ta'e durii kaasee beekuuf waa'ee sabboonummaa kooti yookiin waa'ee caba Oromoo jechuudha. Yoomiyyuu irraa dubbachuuf boodatti hin deebi'u. Har'a miti sooshaal miidiyaa gabbayee miti waan hin beeku. Isuma dur beekuun har'a gabbayee dubbataa jira. Malee har'a yookiin biyya kana gahee wanta garaagaraatiif miti jechuudha. Kun kanaan raawwataa ijoollee gaaffii hedduu gaafattan ni jirtu jechuudha. Xiqqoomas wal duraa duubaan qabadhe isinii dhiyaadha.
yeroo hundumaa gaaffii keessa isinii deebisuun ani isinii qaaliidha. Torbee ta'an immoo sagantaa adda sagantaa isin bashannansiisu qabadhe isinii dhiyaadha. Aan Hawwii Sanyii Jawaar Mohaammed yoomiyyuu isin faana jira. Zara Entertainment YouTube subscribe godhaa maatii ishee ta'a. Keessattuu ijoolleen Oromoo taatan Zara Sanyii Oromoo YouTube isee torban tokko gidduutti 100 gashuu fi qabna. Maaliif beektu xiiqiin dammaramee oofti jedhu. Ijoollee baay'eetti dhaadataa jiru. Wanta garaa haasaa jiru. Maaliif beektani numatu wal guddisa. Numatu wal jabeessa. Amma Abashaa yoo fudhattan nafxanyaa walii galtee yoo fudhattan raayyaa stuudiyoo balleessitee jirti. Isinii galee nuti garuu walii galtee kan wal arrabsuu wal qeequu malee osoo paartii tokko taanee jiru osoo paartii tokko deeggarru uummanni Oromoo hedduun miliyoona lakkaa'amu paartii tokko deeggarra. Garuu Zara Entertainment torba tokko gidduutti 100 galchuu dandeenya. Xiiqiin dammara waan minyooftuudhaaf. Kanaaf iyyuu wanta biraa osoo hin taane Zara Entertainment marti keessan subscribe godhaafi. Isuma diimaa sana galma cuqaasaa subscribe omaa rakkina hin qabu omaa isin hin gaafate jechuudha. Maaliif wal jabeessuu qabna? Yeroo baay'ee walitti himaa jira waan ta'eef osoo walitti hin barbaachisu nuti beeknuu fi keenya jechuudha wal haa gargaaru. Yeroo hundumaa subscribe godhachuus immoo ni ulfaata. Ani YouTube hin qabu garuu yeroo hundumaa wanta garaa waa isin bashannansiisu wanta adda addaa Zara Entertainment irraan qabadhee isin yaada asiin argachuu dandeessu nu hordofaa isin jenna. Galatooma Aan Hawwii Sanyii Jawaar Mohaammed yoomillee isin faana jiraattu turtii gaarii.